السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إجولين كلي نياتن إجولين بيا ربا كساتي كلي أشجي سنياتن كوتا وان سنقبل سنقر سيسا نياني لا لا مسرت لا مي نياتشو داف دم في سي لا والله ورب الكعبة isin ittiin garsiisa killeessan jechuudha nyaachuudhaaf danfisee asin idama walitti naqadhee anaa nyaachaa jiru yunnaa gad ani addaan garaa dhusutti ilaala waan isin keessa qabdan zaayini yaa ijoollee tenne killee nyaatina kalas killee biyya arabaa ishee shagamtee turtisan wallaahi na isiniin jedhee irraa fagaadha ilaalame gita xabbastanii nyaatanii mudhatu anamma danfisee garaa addaan fal'aansee nyaachuudhaaf innaan aluttiin akkanatti irraa immoo keessaa yaa jechuudha ilaalame adara killee nyaatina wallahi killee nyaatina ilaalama akka jiruun dhiisee dagala wallahi killee nyaatina na isiniin jedhe laa ilaaha illa ilaalame raamoo waan fakkaatu kottaa isin garsiisa killee isa kana laala killee isuma kanaan fuudhee danfise isuma kanaan fuudhee natsaa danfise laal isuma kanaan fuudhee danfise yaa ijoollee teena nyaatina killee amma booda ufii kootiin arge wallahi har'a booda nyaadhan killee warabbul ka'aba nyaadha killee makana natsaan danfise bishaan keessa kaa'ee innaa danfisee gara addaan fal'aansettiin raammoo hin mudhanne keessa yaa jechuudha gaafa akkanatti caccabsitee akkanatti riideetiin shiroo godhattu ammoo hin beeksisu jechuudha walumaa galattuun killee akkana kana nyaatina killeen akkana kun ashagamee isin dhufe taanaaniin Rabbi kiyyaa nama nyaadhee garaa qaba gaa jechuun amma nyaadha osoo hin taane galgal nyaadhee rafe laa ilaaha illallah maal jechuudha tayyib awudhu billa qalbii kana irraa na beekam sila akkam taanaa jedhee barbe kun indoomii fideeti indoomii nyaatinaa indoomii lafee nama du'ee irraa dalagamaan hin jedha kun amma mokoroonaa fideeti mokoroonaa hin nyaatinaa mokoroonaa raammoo irraa dalagamaan hin jedha kun jibina saniin beektanii miti jumnaa fideeti jumnaa hin dalaginaa jumnaa aanna harree irraa dalagamaan hin jedha kun amma mucaan daareekiti maadhaan killeen Video kan arge yoo malee na godhaa jiran jechuun isaatiin malee raamoolee keessatti arginaan dirribaa ka'eedhaaf malee ta'ee hin beeku video kana yeroo mee qalaalee raamoo inni jedhu illee itti mudhanne raamoo sun akkamii akka ta'e hin beekne maatee mee hora raamoo argitanii isin keessatti hangaan namatti mudhanne wallaahi tarii reefi ribaa kaa'u ta'a hin beeku yeroo baay'ee ilaalee garuu arguu hin dandeenye almuhim anka jedhu maan nyaannaadha amma gaafiin maan nyaannaadha. Sunuyyuu ka jirtu mana arabaa keessa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo jirtu baga jiraata uummata qashti baga jiraanne jiraachuu waan baroodha malee jiraadha. Anka jedhu mana arabaa keessa nyaanni dhabamee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Wallahi nyaanni hin jiru akka duriitii miti arabni tawfiitu salaxa deebitee jirti. Ani namni kun dhufee kana nyaatin kun kana nyaatin ifama kun kana nyaatin akkamtaan dhugaa dubbachuudhaaf nyaanni man biyya kanaatiyyuu nyaata maashiniidhaan dalagamu nyaata maashiniidhaan qophaa'u akka nyaata biyya keenya orgaanika yookiin haarawa jechuudha miti kan dachee irraa biqilee osoo gaman hin godhin garaa kan keessa bu'ee miti jechuudha akkamtaan maan nyaannaa firmaanni maalidha namni baay'ee siirees maan nyaannaadha indoomii as deemnaan indoomii nyaatinaadha killee deemnaan killee nyaatinaadha mokoronaa taanaan nyaatinaan hin jedhan tuuta tokkollee tuuta ka dhugamu seera ramadaanaa san jechuudha mana kanatti guddaa ramadaanaa kaan illee hin qabu ni dhugama isallee finnaaniin ganamaarraa jedhanii dhuganaan hin jedhan maal taana walaanna yaaddee nyaanni man biyya arabaa kun maal nyaana taa'ee lukkuu taanaan nyaatinaa wala foon taanaan nyaatinaa jedhan Wanu media kana wallahi na galan jiru madri be kwana nan media wallahi media na wallahi wani sa wallahi jira duga rabbi manya na tayyib sin manya tamam wani so fi nyata ta tan na barre sa mi duga ani le wani sin nyata sanyalla inde ka gommana fi mali ka isa zala tadani sin timati mi nyade ani numa jiraachuu dandene duga rabbi manja chula suni naman qobsu Wayne balacho manyana nama kille da nakami disa dan murman asasan kille duga rabbi dubbachuudha fi asasiya raqaba yoo nyaadhu shifna irratti jechuudha shifiin beektanii miti shifna irra jedha kallachi kiyya kana irratti jechuudha harka kiyya kana irratti illee shifna jedha
killee jechuudha dhuguma rabbi killee yeroo baay'ee nyaadhu sababni asaasii irraa qaba dhugaa rabbi isaa hoo nyaadhu isaaf shokolaataa hoo nyaadhu fuulli kee shibna jedhee harka kiyya kana ciqilfatan kana gama ka duubaa osoo hin taane ka afoo kan harka afoo kan argitanii miti kana ciqilfatan cabu isa keessa asaasiyaatti jechuun nashif jedha kun killee irraa ta'uun beekaa ka killee irraa ta'e jechuudha garuu maa nyaannan gaafiidha ani indoomii illee inuma nyaadhaa gammaatti killa illee inuma nyaataa jira mokoronaas inuma nyaataa jira jumnaas ilaafuyyuu nyaata keessan dhaban nyaata mokoronaa illee daalannaan indoomis dalannaan wanni madalage kamutu itti fayyadama jubna amma miskiina mana madaami jechuudha maa nyaatti mi anuma wayyaani rakkoon qabu gabbay bitachuu illee danda'a hoo bitatte illee maal bitatta tayyime isuma bitattaa barbu wanni mana diddee kana gabbaate alaallee bitatta nama dhiba garuu dhugaa rabbi deemine vaaziliina nyaannu vaaziliinii takka naafoo jira sa'a akka jumnaatti fayyadamnu ani isin barbe waan qoosaa jiru ni fakkaata nyaannu kun wallaa dhugaa rabbii addunyaa ta'ee jira unfoo harreen jedha kunfooni lukkuu fidanii lukkuu sidire saduu afoo isaa kan laphee isaa kan afaa fidanii foo hantuutaa jedhani akkam taana yaa rabbi maaluma nyaannee quufna ta'e kun bishaan sirriitti dhugina bishaan borcii nama baay'isaadha kun bishaan sirriitti dhugina bishaan nama qadhisa jedha akkam taanaadha aannan biyya arabaa hin dhuginaadhaan nyaata biyya arabaa nyaatarree tayyib inshaallah maalaa nyaannu ree maalaa nyaannu kama yeroo biyya jiru biddeenuma biyya jiru san alala dhoofnu isumarra alala dhoofnu alala namu kaasu alala dhamatee akka looniititti alala dhoofne ka biyya san nyaanna ndee nyaanna biiraan waa erganii kaa akkas ta'e kasana dham nyaata akka yeroo baratanii san warri baratan quba qabdanii duraan ammaa feen beeku zabana durii jechuudha yeroo barannu sanii torbee lama baadee galtee jechuudha kasalallee fudhattee duqeetii fudhattee qoraan fudhattee aanna fudhattee dhadhaa fudhattee bara arrustoo baranneen bara arrustoo sanii beektanii qama shaayinanii naannoo keenyatti isa kana kaakana baadee adeemtee akkana fudhattee dhuftaan ka qabu sanuu ka qabu fudhataa beekan yookiin ammoo sii ergan makiinaa fa'a itti kaffalanii makiinaa keessa kaanii makiina san dhaabbattee kararra jechuudha kanarra dhaabbattee eeggattee irraa fudhatta akkasi nu ergu malee homaa afaan jiru kalaas akkasi biyyarraa nu erganii akkasitti duqeetii biyyarraa nu erganii duqeetiin biyya kanaallee raammoo qabeedhanii rakkoo wallaahi nyaadhaa isin kalaas maal gootarra jedhisaatuma nyaadhaa haga tokko laalaatuma hunda daddan keessa laalaatuma qulqullina isaa isii laalaatuma taa nyaachuu malee maaltu jira reexayyi wanni nyaatan hin jiru ka nyaata isin keessaa nyaatu akkas wayya odomoo nyaati nyaatamuu irraa nyaata isin keessaa nyaatu wayya nyaadhaa isin bismillaadhaatuma akka amantaa keessaniitti rabbiin kadhadhaatuma nyaadhaa anni isaan jiru lakki anni isaan jiru akkamitti dhiisa jechuun killee dhiisuu danda'a sababa fayyaa kiyyaaf iyyuu isaa rakkoon qabu walaaga nyaata kaawaa akkamitti dhiisa ndee ansan walaa nyaata jaaladha ala nu nyaata feerree baadhaan dhufee dagalaas amummaa yoo manni qabaa malee deemni nyaadhu na godhaa jira qoosta habiibi malaa nyaannu xayyib citaa nyaannaa namichi kun kana nyaatin jennaan yaa doktora citaa nyaadhamuun jedheen citaa nyaannamuu duuba akkamtaan nore xayyib rabbi nu haasi feesuu kan nyaanneedhaaf ka ofi garuu rabbi walaa namaa eegu nama kana keessa dhugaa rabbi killeen akka biyya keenya lukkuurraan dhuftu jechuun lukkuurraa hin dhalattu maashiniidha maashinii keessaa inni godha maashiniidhaan hin ulfaata xiqqoo haa ta'u kawana godhan hin jiru maal gochuu dandeenye hin ta'uudha yaa rabbi nu laaffisi nu eegi garuu yaa Allah